Haayekam nagaa walta'iin daawwattoota koof kabajamtoota koof bakkuma jirtan nagaa keessa jiraadha. Hadda feemasoonni Itoophiyaa fiqiranyootadhaan fiqiranyoonni Itoophiyaa adda ba'an jedhanii sooshaal miidiyaa irratti gadhiisanii arginee jirra. Fiqiranyoota irraa haasa'uuf dubbachuuf irraa nutti bareedoo doon taane mee akka nama sooshaal miidiyaa irra jirutti anis yaada koo kennan dhadheeti. Jaalalli isaanii odoo itti fufee bakka gahee jiraate akkuma nama kamiitu itti gammannaa fi ture. Garuu yoo ammallee namni tokko tokko sobaa piraankiidhaa qalabatee hidhuuf booda uummata sabskiraayis godhuu fi akkas godhee odoon jettillee jirti. Kanas ta'ee sanis ta'ee yoo hireen isaanii waliin jiraatti rabbi walitti haa deebisu. Yoo hireen isaanii waliin hin jiraanne immoo rabbi jira hundaayyuu waan gaarii isaanii haa qooduu jenna. Garuu maalirraa baratna namni kuuwwan? Jireenyi sooshaal miidiyaa kun hedduu rakkisaadha. Beekamaadha. Yoo rabbi namaan qajeelchetti milkaa'uu yookaan akkanumatti gargar bahuutu dhufa. Immoo wanti guddaan namni gizee amma jirri mucaa dhala ture isin biyya turte sooshaal miidiyaa irra wal baranii kanuma. Akka Itoophiyaatti gizee Itoophiyaa jiraatan namni gizee bakka sargiitu argaa, karaa wal argaa, firarraa wal argaa. Amma sun hafeera. Namni muluun hojii ala samsoongii sabsiingii harka qabata. Bakki wal geetti sooshaal miidiyaa ta'eera. Sooshaal miidiyaa mucaan kun kan aadaa ture Itoophiyaa jirti akkasii wal baranii waliin hagana deemanii jiran. Sooshaal miidiyaa irra wal baranii oduu garuu sooshaal miidiyaa irra dafanii waan kana gabbuusanii bu'aa qabeessa ta'uu mala ture. Garuu jarri sooshaal miidiyaa irratti itti fufte ammallee yoo hireen isaanii jiraatte rabbi walitti haa deebisu. Yommuu walii rabbiin hin qoodne inni guddaan rabbii kan walii nama qoodu hireen qooda rabbii takka jedhasanii isaan lachiifuu rabbi waan gaarii isaan haa foqu jenna. Amma sitti namni kuwwanoo maalirraa barataa kan jedhu xiqqoo komentii godhu barbaadeetani. Sooshaal miidiyaa kana namni hedduun ol bara. Fakkeenyaaf mucattii aartistiidha. Itoophiyaadha. Isiin Itoophiyaa jirti. Nama gurguddaa kanneen gargaarti. Maqaa aadaa namaadhaan kanneen nama gurguddaa bakka nama moloksee uumamaa kanneen gargaarti isiin kiristaana. Mucaan Nawuree jira. Nawuree hoggaa 17 jiraate. Mucattii tanarratti sababa gargaarsa kanaan wal baranii hoggaa 17 kan Itoophiyaan dhufne sababa isii wal bareef isii jaalate waan isin dhiba isiin tuni singil maamaadha. Haadha mucattii takkaati. Daa'ima qabdi aartistiidha. Garuu abbaa manaa wal waltee daa'ima ofii guddifatti. Inni dargaggoodha. Kanaadaan Nawuree hoggaa 17 jiraate. Ishiidhaan wal baree jennaan ji'a lamatti dhufee isiin qalabatii godhatee fuudhe. Amma waan isin dhibu abbaa ijoollee lamaati. Akkamitti kun ta'e? Dafanii sooshaal miidiyaa irraa buusani. Wanti sooshaal miidiyaa irra ture faayidaa hin qabu. Dafanii sooshaal miidiyaa irraa buusanii amma abbaa ijoollee lamaati. Kan isii waliin ijoollee 3 guddisaa jechuudha. San bichaa miti. Fakkeenya teenuma ijoollumateen sooshaal miidiyaa irraa wal fuudhanii fudhanna. Ashitti jettee warra baalee saniin. Ashitti Abbeetii fi Hamzaa. Erga gaafa wal fuudhanii sooshaal miidiyaa irra galanii jiran. YouTube irratti bicha gizee tokko dalagan. Achiin booda isaanii akka duraanii sooshaal miidiyaa irra fiigan hin argine. Gizee du'aa hin jirtu sooshaal miidiyaa waraabdii bakka asirratti feemasii turte. Amma garuu saxxidhanii jireenya ofii jiraatan abbaa manaa ofii olii YouTube irratti gizee ayyaana gizee tokko viidiyoo gadhiisan. Achiin booda sooshaal miidiyaa irraa sirbuu fiiguun hin jiru. Ijjummaan namaatu namaan tolu jedhan. Sooshaal miidiyaa irraa uummata illee ta'u tidaarii sooshaal miidiyaa irraa gabbu'uun bareeda. Jechuu barbaadeti ijoolleen keenya nama sooshaal miidiyaa irraa wal bartan yeroo dheeraa sooshaal miidiyaa qabatanii turina. Tidaarii seentanii jennaan sooshaal miidiyaa irraa gabbuusa lafa jiraadha. Kalaas wal bartanii carraan isinii fidee tidaarii keessa seentan kalaas maal goota sooshaal miidiyaa irraa gabbuusa lafatti. Amma dogongor ijoollee keenya tokko ka hedduuletti saalfataa jiru maakii fi ibsaa. Itti fufeera jira sooshaal miidiyaa irratti. Ana akka intala arsiisa akka tan dhalattu arsiisii dheengadda yoo ishiin akkasitti gaafa mucattii ijoollee wallaggaa wayiitu mucattii miidhamtedha hojii sooshaal miidiyaa kanarraa wannaadhaan hedduu saalfanne. Biyya keenyatti saala akkasitti dubartiin takka heerumte akkasitti hin taa'ettu. Shaashii bicha mata hidhatteertu soddaan laalaa obboleessan laalaa. Nama hedduu laalaa ardaan laalaa gosaan laalaa. Jaala jira arsiin kabaja qaba. Gurbichi kan malee barsiifne na fakkaata. Ani feemasi miti yoo akka tasaa sagalee kun dhagahamti ishee godha.
kan malee barsiifne fakkaata shaashii takkatti takkan qomni sii kun qullaa akkasitti sooshaal miidiyaa guyyaa sadii afur akkasii sooshaal miidiyaa arginu dhugaa rabbi naannoo keenyatti hedduu saala kun noo eeyibiidha itti shargodha galchi sooshaal miidiyaa irra walitti dhiyaatee illee gorsa garuu feemas maaliin qaburee fi yuutuubii jemmare oduu waan itti dhiyaatu ta'ellee dhugaa rabbi kanuma hin jedhaani kanaaf ijoolleen kenna jaalalli dhugaadha akka ta'ellee ta'u gara kamiin namni ol bara garuu sooshaal miidiyaa irraa gabbuufadha akkasiin jechuu barbaada sababa daanii fi yoo mucasaniitiif fi kana kaafne yuutuubii keessa sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha galatooma.